Ummanni Arsii bineensaa miti obboleessa kiyya. Bineensa jalaa baasee ka bilisa si baasee iyyuu uummata Arsiiti. Yeroo hedduu maaliif akka ta'e hin beeku kutaalee garaagaraa keessatti naannolee garaagaraa keessatti wantoonni hedduun gochi sukkanneessaa ni raawwatama. Waa wayii qaamni bakka hin bu'u taateen sun ta'amtee hin gaddanii irra darbu. Gaafa Arsii keessa ta'u maaliif dhibbaatamaan kumaatamaan baay'ifamee irraa odeeffamu. Irraa odeeffamuun rakkoo hin qabu. Yoo xiqqaate garuu waan odeeffamu san qoratanii irra gahanii haqaan dhugaa hawaasa biraa yoo gahan maal rakkoo qaba. Kanuma wantoonni garaagaraa gaafa raawwatamu irra dabarta. Kan Arsii kun maaliif adda ta'e maaliif hundinuu gadi bahee irratti duutuun barbaachise immoo gadi bahanii taatee Arsii keessatti jedhan. Afaan Amaaraatiin taatee Arsii keessaa jedhu, afaan Tigreetiin taatee Arsii keessaa jedhu, even afaan Oromootiin illee taatee Arsii keessaa jedhanii kaasaan dhagahaa jirra. Arsiin maali? Indee akka Itoophiyaa keessatti Oromoon saba kanaaf utubaadha jennu Oromoo bar utumaan Arsiidha. Kana jaalattee osoo hin taane dirqamaan liqimsuu danda'uudha qabda. Arsii keessa waan ta'ame hin dubbatina haa ukkaamsamu jedhamaa hin jiru. Abbaan fedhe waa balleessu. Waan san miidiyaa dhiisaati baandiraa addunyaallee godhaati birbirsaa rakkoo sanii hin qabnu. Garuu ummata kabaja qabu, ummata goota, ummata hayyuu, ummata waan itti amane irratti ciccu. Hawaasa qulqulluu akkanaa kana maqaa balleessitanii, maqaa boorsitanii, shayxaana fakkeessanii, bineensa fakkeessanii hin haasa'inaa. በተለይ በአማርኛና በትግራይ በቲክቶክም ሆነ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ አርሲን ጅብ አድርጋችሁ እንደ እንስሳ ስላችሁ የምታወሩትን ብታቆሙ ይሻላል። ይሄን አፋን ኦሮሞ ለማትሰሙ ነው። ኦኬ የአርሲ ውስጥ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ያልቋል እንዴት ይባላል? እንደዛ አርሲ እኮ ሰፊ ነች። ከ30 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሚኖሩባት ምድር ነች። እንዴት ነው ተደርጎ አርሲ ውስጥ አንድ ከተማ ውስጥ ወይ አንድ ጎጥ ውስጥ ለተከሰተው ክስተት ሙሉ አርሲ መጠየቅ አለበት እንዴ? ይሄንንም መለየት መቻል አለባችሁ። ወር ዲገተኮ ወሊን ኑጅረ ጀኑ ሀገ ወሊ ቤክኔ ዋን ወሊ ኤግኔ ወጅንጅራችሁን ድርቀማ ቀምና አቦኒ ከነ ከሌ ገቲ ከፈለኒ harmi isaanii murame harki isaanii cirame qabsoo hadhaa akkasii geggeessanii dhiigaa ofii dhangalaasanii lafee ofii caccabsanii maqaa nutti godhan. Arsii hoo jedha waan xabaa miti. Jecha arsii jedhu kana qofa hiikuuf kitaaba dhibbaan ibsuu hin dandeettu. Kun immoo ganda kee beeku, haga kee beeku, noo gandummaa miti. Soo kanaafi arsii keessa yoo waa ta'amu godina kamitti, aanaa kamitti, ganda kamitti, naannawa kamitti, bakka kamitti jedhama malee taatee arsii keessa likkii namaan beetu lukkee namaan jettiidhaan. Kanaafi waan kana asumatti dhaabaa hin dhaabdan taanaaniini jecha qofaa miti gochaanillee beekamna. Namni haqatti amantan ispeeshaalii ijoolleen siikoo mandoo sagalee kiyya kana ergaa ni dabarse kana sheer godhaatii walii dabarsaa galatooma horaa bulaa deebanaa dagaagaa arsoomni qorsooma.